Seenaa Oneesimoos Nasiib. Oneesimoos Nasiib dhalataa Oromoo kiristaanummaa Luteraantii fudhatee fi yeroo jalqabaatiif macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiike. Maatiin isaa yeroo ijoollummaa isaa maqaa hiikaa jedhamu baasaniif. Boodarra erga kiristaana ta'e maqaa Oneesimoos jedhu macaafa qulqulluu irraa baafate. Oneesimoos Nasiib kitaaba waaqeffannaa Luteraantii Ameerikaa keessatti akka qulqulluutti yookiin seeyint galmeeffameera. Gaafa waxabajii 21 jireenyi isaas yaadatamee ni oola. Waldaan Makkaana Yesuusii mana barumsaa wangeelaa yookiin seeminarii isaanii isa Finfinnee jiru yaadannoo Oneesimoosiif jecha maqaa isaatiin moggaasuun isa kabajaniiru. Oneesimoos Nasiib bara 1856 godina Iluu Abbaaboor bakka Horromuu jedhamutti dhalate. Abbaan Oneesimoos yeroo umuriin isaa waggaa 4 irraa du'e. Hiikaan yeroo ijoollummaa isaa warra garbaa gurguraniin bara 1869 butamee gabrummaatti gurgurame. Nasiib yeroo 8 ol nama adda addaatti erga gurgurame booda namni Warner Manzinger jedhamu Masawwaatti itti aanaa qoonsilaa Faransaay kan ture naannoo Galaana Diimaatti Eertiraa keessaa bilisa isa baase. Itti aansees miishinarii wangeelaa Swiidinii yookiin Swedish Evangelical Mission biratti wangeela barachuuf carraa argatee iddoo Inkullu jedhamutti wangeela barate. Barumsa irrattis barataa cimaa ta'ee argame. Gaafa ayyaana Faasikaa Sanbata Bitootessa 31 bara 1872tti cuuphame. Itti aansee barumsa dabalataa waggaa 5 akka fudhatuuf Swiidin Johanlandis Teoloojika Hogloka Roomaatti ergame. Erga achii deebi'ee booda Masawwaatti Mihiret Haayiluu fuudhe. Oneesimoos dafee gara Oromoo Maccaa gara biyya isaa deemee wangeela barsiisee kiristaana taasisuuf karoorfate. Garuu Minilik lammaffaan miishinariin biyya alaa kamiyyuu biyya keessa akka hin seenne waan dhorkeef karaa Sudaan Wallagga seenuuf yaalii godhe. Gareen Oneesimoos garuu asoosaa darbee fagaatee osoo hin deemin duubatti gara Famakaatti akka deebi'u dirqame. Oneesimoos achitti dhukkubaan qabamee dhukkubsatee ture. Kanaan booda gara Kaartumitti deebi'uuf waan dirqamaniif gaafa eebila 1882 Kaartum ga'an. Oneesimoosis dhibee isaarraa fayyee gara Inkulluutti deebi'e. Achitti qajeelfama eeggachaa macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuu jalqabe. Bara 1886 erga yeroo lammataaf Wallagga seenuuf yaalii godhee milkaa'uu dadhabee booda guutummaa macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikutti deebi'e. Oneesimoos erga umurii ijoollummaa isaatii kaasee uummata Oromoo keessa jiraachaa waan hin turiniif jechootaa fi jechamoota baay'ee waan sirriitti hin beekneef gargaarsa isa barbaachise. Kanaafis nama isa gargaartu Asteer Gannoo argate. Asteer Gannoo fi Oneesimoos waliin macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikan. Bara 1904 Oneesimoos gara Wallaggaatti deebi'e. Bulchaan Wallaggaa Kumsaa Moroodaas kabajaan isa simate. Oneesimoosis haala duraan hin baramneen wangeela afaan Oromootiin barsiisaa ture. Kun immoo qeesonni warra Ortodoksii akka isa jibban godhe. Jaalala uummanni Oromoo isaaf qabuu fi afaan Oromoon barsiisuun isaa warri qeesota maaramii yookiin Virgin Mary arrabsa jedhanii akka himannaa irratti banan godhe. Bara 1906 Oneesimoos himannaa kanaan Abuna Maatewos duratti dhiyaate. Abunichis akka inni biyyaa ba'u murteesse. Haa ta'u malee Minilik lammaffaan murtee abunichaa jijjiiree akka inni Naqamteetti deebi'u godhe. Macaafa qulqulluu garuu akka hin barsiifne dhowwame. Waggootatti aananiif hojiin Oneesimoos mana barumsaa Naqamtee keessatti barsiisuu caalaa waan biraa hojjechuu hin dandeenye. Sanayyuu ta'ee
biyyaan ari'amaa yaaddoon jedhu yeroo hundaa isarra jira ture. Bara 1916 liji Iyyaasuun Oneesimoosiif akka wangeela barsiisu eeyyameef. Iyyaasuun erga aangoorraa bu'ees booda eeyyamni wangeela lallabuusaa hin fudhatamne ture. Oneesimoosis hanga du'a isaatti wangeela lallabaa fi macaafa qulqulluu afaan Oromoo uummataaf raabsaa ture. Suuta suutaan diinummaan Ortodoksiin warra miishineriif qabu erga abunichi du'e irrachaa deeme. Warri miishinerii fi Oneesimoos uummata wangeelaa barsiisuu, dhukkubsataa yaaduu fi dargaggoota mana barumsaa keessatti barnoota barsiisuu itti fufan. Oneesimoos erga nagaa kana argee booda umurii isaa waggaa 75tti gaafa dilbataa waxabajii 21 1931tti du'aan boqote. Guyyaan sun dilbata barii ture. Oneesimoosis wangeela lallabaa barsiisa jedhamee eegamaa ture. Garuu guyyaa sana tasa dhukkubsatee du'e. Achuma magaalaa Naqamtee keessatti awwaalamee awwaalli isaa iddoowwan seena qabeessa magaalaa Naqamtee keessaa isa tokko. Egaan kitaabolee macaafa qulqulluu dabalatee The Oromo Spelling Book jedhu barreessuu danda'eera. Goliyaad Warqinaan ture. Galatooma.